Haati haadha haadha kee. Haati haadha. Illa haati haadha kee. Haadha keetiif deebitee maal taati? Haati haadha kooti. Haadha kooti. Haadha taati. Haadha taati. Keerra haadha taati jettee keessan deebitu. Haati haadha keetiif maal taati? Akkoo taati natti fakkaata. Akkoo taati natti fakkaata. Akkoo taati? Kan natti fakkaata. Haati haadha keetiif maal taati? Akkoo taatiif kaa. Akkoo taatiif lamatti? Habaabilee taatiif ree? Ani beekoo maal akka ta'e. Tukkufatta manitti deebifatu bakka. Akkoo natti fakkaata bakka. Akkoo taati kaa. Akkoo taati haadha kootoo taate. Akkoo taatiif kaata haadha kooti. Haati na deechi? Haati immoo na deechi? Haadha kootiif? Haadha taatiif kaa ishiin immoo deebitee. Ana deechiif immoo ana deeshii deechiif. Haati haadha keetiif maal taati? Haati ishii deechi haadha kooti moo? Haadhuma taati kaa deebisee maal taati? Haadhuma taatiif kaa. Haadhuma taati? Ani ila haadhuma taati jetteerta. Haati haadha keetiif haadhuma taati jechuudha. Kai. Haati haadha kootiif haadha koon deechiif haati ishii immoo haadhuma taatiif kaa waan biramaa taati. Keessa deebiin qabu. Haaraan qabu. Haati haadha keedhaaf maal taati? Mucaa isheen taa'aadha. Simiti. Haati haadha keedhaaf. Haadhi haadha kootiif. Haadha keedhaaf maal taati? Haati ishee haadha ishee taatiif. Haadha taati? Haati haadha keedhaaf. Akkoo haadha taati. Haati haadha kootiif akkoo taati. Akkoo taati? Akkoo taatiif. Waan biraan taatu akkoodhuma taati. Haati haadha keedhaaf maal taati? Haati haadha kiyyaaf. Haati haadha kiyyaa. Haati haadha kiyyaa anaaf Siif osoo hin taane haadha keedhaaf maal taati? haati haadha kiyyaa jechaadha. Mootii haadha taati. Haati haadha keef deebitee maal taati? Deebitee Haadha keef maal taati? ishiin kan taatu haadha kiyyaa haadha jechaadha kan. Haadhaaf deebitee haadhuma taati? Haadhuma taate jechuudha. Haati haadha koo haadhaaf. Haati haadha keef Haadha taati. haati haadha keedhaaf haadha taati jechuudha. Haati haadha kooti haadha tiyyaaf haadha taati. Haati haadha keedhaaf Haadha koo taati. Akkoo kooti haadha tiyyaaf haadha. haadha keedhaaf maal taati? Haadha taati. Haadha kootiif haadha taati. Haati haadha keedhaaf haadhuma taati jechuudha. Akkoo taati. Akkoo taati. Kamiree deebiin dura haadha jennee deebistee akkoo jettee kamiree deebinsa? Akkoodha. Akkoo. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhamee beekama? Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhamee beekama? Itti gaafatamaa. Itti gaafatamaa. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhama? Abbaa Duulaa. Abbaa Duulaa isaanii aangoorra jiran immoo akkam? Sirna gadaa keessatti gaggeessaa waraanaa abbaa gadaa sirnicha keessatti maqaa waamama malee maqaa moggaasa nama dhuunfaa miti. Kanaafuu deebisa? Abbaa Duulaa. Dura bu'aadha. Dura bu'aa? Abbaa irree. Abbaa irree? Foollee. Foollee. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaan waraanaa maal jedhamee beekama? Sirna gadaa. Bulchiinsa sirna gadaa keessatti hoogganaa waraanaa maal jedhamee beekama? Irreecha. Irreecha. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baatee garaatti deebifanne jedhee waraqaa alanfatee liqimse eenyudha?
Naan dhufne. Eenyu akka ta'e baruu hin dandeenye. Hin dandeenye. Guutuma. Jawaar Mahammadii dha. Ta'inna. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa lanfatee liqimse eenyudha? Hacaaluu. 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 Leellisaa. Artistii Hacaaluu jedhama. Artiist Hacaaluu. Hacaaluu Hundeessaa. Kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa lanfatee liqimse eenyudha? Hajji Adamsaaddu. Hajji Adamsaaddu. Kan lubbuun nu biraa baraarame Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaati gootni waraqaa harka diinaa galuuf jedhee lanfatee nyaatee liqimsee kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne kan jedhu. Hacaaluu Hundeessaa natti fakkaata kan man beeku yoo ta'u. Hacaaluu Hundeessaa akka keessa. Akka kootitti. Hayyee tole. Namoota baay'ee waan hin beekneef akkan beekutti Hacaaluu Hundeessaa biyyaa fedhee kaffalmate biyyaa fedhee wanta baay'ee kan ta'e waan ta'eef amma du'a adrasaan eegalee waan ta'eef isa hidhee tayyaadha. Fatee liqimse gaa numa bira jira numatu liqimse deebise. Maaliifi waa baay'ee obsinee bira dabarree nu bira liqimsanii ta'e jecha. Kanaafuu gootni kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa lanfatee liqimse sun eenyudha ree? Numa jechuudha. Numa jechuudhaa fi maaliif inni gaa garaatti liqimse hundumaa sirreessee laalee bulchee wanni itti gaafatamu wanni deebisuuf numa bira jira jechaadha. Kanaafuu uummatuma kana jechuudha reena numa jechuudha. Numa jechuudha. Waraqaa lanfatee liqimse uummatuma. Lanfatee numa. Goonni Oromoo kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa nyaatee liqimse eenyudha? Abbaa liqimseetu akkas jedha. Waraqaa nyaatee kan liqimse. Kan garaadhaan nu baate garaatti deebifanne jedhee waraqaa nyaatee kan liqimse goonni Oromoo maqaan isaa eenyudha? Hin beeku. Hin beeku. Adamsaaddu. Hayya Adamsaaddu. Shakkaa jirta natti fakkaate mee mirkaneeffadhu. Isuma tilmaama kodhaan isuma natti fakkaata. Eenyatti waan dubbise. Hajji Adamsaaddu. Amboo kara galgalaa lafa gaggaragalaa jedhan. Waqtii kam keessa yookaan ji'a kam keessa amboo kan lafti gaggaragalu? Amboo kan garagalu lafti moo? Amboo kara galgalaa lafa gaggaragalaa jedhan. Waqtii kam keessadha kan amboo lafti gaggaragalu yookaan ji'a kam keessadha? Fulbaana? Fulbaana keessadha? Fulbaana keessa garagala. Fulbaana keessa amboo lafti gaggargalaa jechuudha. Ji'a Amajji. Ji'a Amajjii keessa jechuudha kan amboo lafti gaggaragalu. Waxabajji. Waxabajjii keessa yeroo kan nagaadha yeroo ji'a waxabajjii garuu amboo keessa lafti gaggargalaa jechuudha. Sirbamaa jechuudha. Ji'aatti bokkaan baay'ee yeendise yeroo ji'a waqtii gannaa jechuudha. Naannoo waqtii gannaa keessa amboo lafni hin gaggaragalaa jechuudha. Keedama. Gaggalagalu isaatu hin taane bifa yeedalootiin hin dhageeffamne. Gaggalagalu isaatu hin yaadatu. Lafni amboo keessa gaggaragalu hin jiru. Waqtii kana hin dhageeffa nageenya. Watti gannaa natti fakkaatu. Watti gannaa fakkaatu. Ganna amboo lafni hin gaggaragalaa jechuudha. Akkasitti fakkaatee. Waqtii gannaa keessa lafni amboo hin gaggaragalaa jechuudha. Akka yaadu akkasitti fakkaatee. Fakkaata yaadni akkasitti. Amboo yeroo waqtii miti lafti gaggaragala jechuunsaa yeroo hundumaa sila namni achirratti baay'atuu fi yeroo tokko yeroo lola minaaminas hundumti sila baay'ee loluu fidhachaadha walii galee jechaadha achi keessatti. Waanuma namni achitti baay'atuuf jedhani malee lafni gaggaragalu hin jiru jechuudha. Namnis immoo yoo bahu tokkummaadhaan baha achitti sila ta'eef jechaadha. Malee lafni hin garagalu. Lafti gaggaragala jechuudha. Lafti immoo akkamiin garagala? Lafti hin garagala jedhamuusaa jechaadha. Namni baay'inaan baaka waliin qoodu tokkummaadhaan bahee sila loluuf amboo garagalgala deebi'ee immoo galgala hundumtuu yeroo oki bahu daandiirra namni guutuudhuma yaa sila ta'uuf jechaadha. Kanaaf kanarraa ka'ee amboo kana galgala lafa gaggaragala jedhani malee wanti garagalu hin jiru jechuudha. Gaggaragalu amboo keessatti jechaadha. Ayyee galatoomii
amboo gara galgalaa Lafatu gaggaragalu. garagalaa Waqtii kam keessa yookaan ji'a kam keessa kan lafti gaggaragalu? lafti kan garagalu idaariidha moo maal jettan? Idaarii keessa. Hin dafa hin muddama hin galgalaa mooyyuu ganamas daftee kaatee galgalli samma dafee deebi'uudhaaf hin muddama hin gaggaragala bakka sirriidha kana. Amboo keessa kan lafti gaggaragalu idaarii jettani? Idaariidha. Waqtii kam keessa? Waqtii kam keessa yookiin ji'a kam keessa kan amboo galgala kan lafti gaggaragalu? Ganna keessa? Waqtii gannaa keessa. Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Hayilee Fidaa? I don't know, no yaadadhu. Seenaa Hayilee Fidaa dubbisteen beektu yookiin yeroo jedhamu dhageesseen beektu? Lakki dhageen beeku garuu baay'ee kitaabota akkasii dubbiseen beeku xiqqoo irraanfadheen jira bara. Garuu dubbisuun qabdure kitaaba seenaa Hayilee Fidaa seenaa Oromoo keessatti nama hin dagatamnedha. Kanaaf Hayilee Fidaa eenyu jettee yaaddate? Inni maama akka hojisaatti maa artistiidha. Hayilee Fidaa artistiidha. Kanaafuu aartiidhaan yaadatama jechuudha seenaa Oromoo keessatti. Garuu gootummaa seenaa Oromoo keessatti hoogganaati hordofaa ture. Wantoota heddummoo dabarseera. Aadaa duudhaa Oromoo baay'ee hordofaa ture. Yeroo xiqqoo ishee moo wanti irraanfadheen jira. Artistiidha jettee turte. Kanaafuu aartiidhaan yaadatama jechuudha. Akka goota keedha yaada. Hayilee Fidaa, Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa nama barumsaan sadarkaa gaarii irra ga'e bara sirna dargii jedhamu keessatti sadarkaa gaarii irra ga'ee fi xiqqoo ishee maalummaa Oromoof nama qabsaa'e natti fakkaata. Maalummaa Oromoof nama qabsaa'e. Akkam qabsoos akkamii? Qabsoo hedduutu jira. Dirree waraanaatti moo akkam? Dirree waraanaatti tun taane naannoo kiiloo 4 jedhamu sanatti naannoo sana nama ture natti fakkaata akka seenaa isaa xiqqoo dubbisee yookiin kan hubadhetti. Akka yaadattutti. Akka yaadattutti. Kun nama naannoo 4 kiilootti falmataa turedha jechuudha Hayilee Fidaa. Naannoo 4 kiilootti nama falmataa ture. Hayileen akkuma beeknu Hayilee Gabrasillaaseen atileetidha. Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama seenaa Oromoo keessatti? Goota ta'uu danda'a. Goota akkamii kan waraanarraa moo maali? Kan waraana natti fakkaata. Kan waraana irratti hirmaate sitti fakkaata? Hayilee Fidaa seenaa Oromoo keessatti kaanu kan yaadnu yeroo ammaa kana yeroo irra jirru kana waliigallee ati obboleetti kiyya inni obboleessa kiyya warra lallaaraa bira nama rakkachaa jiru bira dabar yeroo ammaa kana amma akkatti namni rakkachaa jiru bakka baay'ee uumaan hubamaa jiruuf wal bari'annee wal hubannee wajjin laaluun nurra jira. Kanaafuu Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama jettu? Fidaaf maaltu yaala isaa gaa numatu yaalee wanna san sirreessuu danda'a. Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadataman jedhe seenaa Oromoo keessatti? Seenaa Oromoo keessatti isinii yaadatama. Nuyi yaadatamaa jechuudha. Baay'ee tole. Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Naannoo fune. Dhageessanii beektanii maqaa isaa? Hayilee Fidaa moo dhagee beeka garuu wanni itti yaadatamu hin qoran. Maalaan akkan seenaa akkamii akka inni hojjete isin hin beektanii jechuudha? Hayilee Fidaa roocii fiigaa. Isa biyya keessatti fiigee natti fakkaata. Biyya keessatti kan fiigicha fiige jechuudha. Fiigicha fiigee natti fakkaata. Kanaafuu fiigichaan yaadatamaa jechuudha Hayilee Fidaa seenaa Oromoo keessatti. Biyyeen sirriidha. Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Seenaa Oromoo keessatti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama? Hayilee Fidaa. Naannoo harka babbaraatti mirti garuu. Na harka babbaraa jirti gaafa. Sirkaa babbade moo yeroo muraasa akka sirkaa babbada garuu. Asitti as furaa hin baraan ta'u malee haala sirriitti. Sirkaan babbadiiniti Hayilee Fidaa maaliidhaan yaadatama jettee yaadda? Na harka babbadaa jirti maalitti mishina. Wantiin sarmiiniif yeroo sirkaa baduuf jedhu. Maalin bifutu gizee lafaati sirriitti na arfeetu amma nama sirriitti na harka babbadaa jirti. Hayilee Fidaa qubee afaan Oromoo warra kataman keessatti sin jira.
deebi'ees immoo seera maccaaf tuulamaa keessa sin jira jechaadha. Kanaafuu seenaan kanaan isa yaadataa Qabsaa fi nama Oromoo faarsa guddaa kaffaledha sin. Hibboo bakka adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata maalidha deebisa? Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. adii dhala gurraacha guddifata hindaaqqoo miti silaa maalne hindaaqqoo miti eeledha biddeena ta'uu danda'a maalan beekaa adii dhala gurraacha guddifata Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Hibboo Hibib. adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala. Adii dhala gurraacha hoosisa diimaa guddifata. Ani kanan beeku. Amma kana guddifatu kanan beekudha. Adii dhala. Gurraacha hoosisa. Nama ta'inna. Akkamitti namni adii dhalee adii sana hoosisu? Jechuun ijoolleen xiqqummaatti waan bifni ishee baay'inaan aduu waliin hin arginiif adii ta'uu dandeessi beektaa xiqqummaatti. Xiqqummaatti adii turte jechuudha. Akkasumatti bakka ijoollee baay'ee gaafa narra akka warri hin argee jechuudha. Ofiin agarree waan ta'eef warri hin argee akkas. Nama jettee yaadda. Nama dee yaada. Hibboo Bakka. adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Lukkuu dhalas. Lukkuu hin hojjetu garuu. Diimaa dhala. Lakki adii dhala Adii dhala. gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Adii dhala. Diimaa. Lakki ammas adii dhala Adii dhala. gurraacha hoosisa Diimaa guddisa. diimaa guddifata. Adii dhala diimaa hoosisa gurraacha guddifata. Maal jedhu takka. Sirkaa badee miti? Adii dhala. Sirkaa badee. Baay'ee tokkotti babbadaara malee. Adii dhala diimaa dhala. Diimaa adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaa guddifata. Adii dhala diimaa. Nama kana qabu kun maali? Abbus. Garuu haalluchi isaa garuu naaf galee ragaa deebisaati malee. Haalluchi isaa daree baay'ee sirrii ta'a. Duun immoo diimaa adii gurraacha kamitti irraanfatta garuu? Anuus san dura. Ayyuu Oromoo na fakkaate garuu akkam. Yaani kaamiyaati. Oromooti. Diimaa dhalee. Adii dhala. Adii dhala. Gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaa guddifata. Ayyuudha garuu maqaa isaatiin harka badaara malee. Haalluchi isaa hunduu naa galeera garuu gaafisa. Deebisaa guddifannaa santu harka badaara. Miti. Hibboo Hibbaka. adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Qaaraa kan mimmixa. Kanallee deebifatteertaa. Hibboo Hibbaka. adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Qaaraa. Qaaraadhaa jechuudha. Hibboo Hibboo maal jedhu? hibboon isin gaafadha. Ani hibboon jedhaa isin immoo hibba kanaan jettanii deebii hibboo Hibbaka. adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? Jabanaadha. Jabanaadha. Deebisaa jabanaadha jechuudha. Hibboo hibbaka adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Maalidha? adii dhala gaaffii irra deebime Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. rooba Akkamitti rooba? Bokkaan akkamitti? adii dhala rooba Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Diimaan akkamitti dhufaree roobarratti? adii rooba
Ibidda bobo. Mee tokko. Rooba. Yommuu roobu adiidha. Isaan booddee immoo yommuu waaqa gubbaarratti immoo gurraacha ta'e gaddeebii adii ta'e bu'aa jechuudha. Kanaafuu rooba jechuudhaan. Deebii biraa isin gaaffii dabalimee maayyuu na ifanaa ta'uu dide. Adii dhala gurraacha hoosisaa diimaa guddifata. Ibidda. Abidda jechuudha. Deebisaa garuu barbaree yookaan qaara. Barbaree. Deebisa jalqabaarraa kana haati haadha keedhaaf deebitee akkoo taati jechuudha. Amasi Dogoggorri kee al sadii waamuu dhabuu keedha. Siwaameeraani bulchiinsa nagadaa abbaa duulaatu deebistee jirta. Goota Oromoo immoo Hajii Adamsaadoo deebistee jirta. Amboo kara galgala akkuma atu jette walleefitti fayyadamanii malee anis yeroo gaggaraagalu nagarre. Adii dhala. Gurraacha guddifataan immoo deebisaa barbareedha jechuudha. Jalqaba abaaboo adii baasa. Deebi'ee barbareen sun hin gurraacha qaaransa. Deebi'ee sana booda immoo diimaa ta'eetu isa xumuraarratti deemaa jechuudha. Galatoomesh. Oolmaa gaarii. Ulfaadha galatooma oolmaa gaarii. Garuuf wajjumaana hojii keenya wajjiniin waan tokko fudhadhaa galaati gara galgala nu eebbiftanii nu laalaa achumaan immoo fudhadhaa deemaa. Sin jaaladha abbo. Yoo daachuu. Nagaan nu garaa. Daawwattoota keenya of ilaallee har'aaf isiniif qabanne asumarratti goolamnee jirra. Egaa turtiin waliin taasistanitti akka bashannantaan akka barnoota gaarii irraa argattan abdii guddaa qabna. Egaa dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku seenaa barsiisu nu haa taasisu jecha qophii keenya har'aaf qabanne asumarratti goolamneerra. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama ogummaa kaameraatiin Naatinaa Elboonjaa na waliin ture. Qophiileen F5 biroo hafan itti fufu ana waliin nagaatti.